Qubeewwan afaan Oromoo hundi isaaniiyyuu fakkaattii isaan bakka bu'uuf lama lama qabu. Afaan Oromoo barreessuufis ta'ee dubbisuuf fakkaattii tokko qofaa beekuun gahaa miti. Qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa walqixa beekuu qabna. Viidiyoo kana laayik gochuun haa simannu. Odaa Akkaadaamii sabiskiraayib taasisuun isinis maatii ta'a. Qubeewwan iskiriinii irratti argaman keessaa kan olaanuu qubee gurguddaa yeroo ta'u, kan jalatti barreeffamanii jiran immoo qubee xixiqqaadha. Onlaayinii barachuuf Duwwaa 9-15-55-64-75 jechuun iimoo waasaappii fi teelegiraamii irraan nu dubbisaa. Guutuun barnootichaa haala armaan gadiitiin kan isiniif dhiyaatu ta'a. Toorri jalqabaa kuni qubeewwan gurguddaa yegguu ta'u, jalarratti immoo kan barreeffamanii jiranii qubee xixiqqaa isaaniiti jechuudha. Halluuwwan isaanii wal fakkaataa waan ta'eef isaan kana qubee guddaa gaafan dubbisu qubeen xiqqaansaa eenyu akka ta'e adda baafachaa deemtu jechuudha. Jalqabarratti isheen kun qubee guddaadha. A jennaan. Aan kun immoo qubeen xiqqaanshii kana fakkaatti jechuudha. Kanaafi warreen jalaa kanaa irra deebi'ee hin dubbisu gaafan kan irra keessaa dubbisu halluun isaanii kan wal fakkaatu isin immoo jalarraatii qubee xixiqqaa ta'uu ishii sana barreeffachaa adda baafachaa deemuu danda'uu qabdu jechuudha. A A A Ba Ba Ca Ca Da Da E E Fa Fa Ga Ga Ha Ha I I Ja Ja Ka Ka La La Ma Ma Na Na O O Pa Pa Qa Qa Ra Ra Sa Sa Ta Ta U U Va Va Wa Wa Ta Ta Ya Ya Za Za. Qubeewwan kana hanga ammaatti ilaaluun keessan sammuu keessanitti qabachuu hin ibsu waan ta'eef daftara keessan irratti barreeffachuun bakka barbaachisaa ta'etti immoo viidiyoo kana irra deebi'uun ilaaluun hanga sirriitti tokkoon isaanii bartanitti shaakalaa isiniin jenna. Hin bannu viidiyoo haaraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa.